Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hojjamtoota hordoftoota keenya fagoo dhiyoo jirtan musliimaa kiristaanii hundi keessan iyyuu akkam jirtu nagaadha. Nagaan koo sinaa ga'u. Kanatti aansuudhaanii abdiin kiristaanota dhiifama gaafate. Abdiin kiristaanota dhiifama gaafate jecha kana miidiyaarraan dhagaa. Maal taariin kiristaanota dhiifama gaafate? Kiristaanota jibbii abaarii kan jedhu quraana keenya irra jira yookiin hadiisatu jedha. Hin agarre waan ta'eef amma achi ga'utti kiristaanota hin jibbullee nan jaalladhalee jechuudha. Sababiin isaa saba koodha, afaan tokko dubbannaa, waa hedduu walirraa qabna waan ta'eef kanaafuu kiristaanotaa wajjin jibba uumuun karaa daawwaa osoo hin taane kallattii daawwaa ittiin itti cufanidha jechuudha. Nama wajjin jaalalaan gara ofii barteetti waamta, gara ofii jaallatetti waamta malee jibbaa lafatti geessu tokko illee hin jiru. Amalli mataansa daawwaadha, araarri mataansa daawwaadha. Kanaafi kiristaanota dhiifama gaafachuu jechuun koo Islaamummaa sirrii miti yookiin immoo Islaamummaa keessaa ba'a jechuu miti. Yookiin immoo kiristaanota dhiifama gaafachuun koo hojiin ani kaleessa hojjechaa ture, daawwaan ani kaleessa gochaa ture, baroon ani kaleessa barreessaa ture dogoggora jechuu koo miti. Karaa poolaatikaal ta'een, karaa saayintifikaal ta'een, karaa quufna garaatiin, karaa nama tokkollee hin hubachiisneen dhugaa Islaamummaa fi kiristaanummaa gidduu jiru walitti himuun akka danda'u waan hubadheef. Kanaafiyyuu har'allee ta'e borillee Islaamummaan haqa. Garuu haqa Islaamummaa karaa nama tokkollee hin hubachiisneen walitti himuun hin danda'ama. Malee obboloota koo kiristaanaa, abbaa koo kiristaanaa, harmee koo kiristaanaa akkasumallee namoota wajjin nyaadhee dhugu jiraadhu wajjin wal lolee, wal cabsee, wal abaaree, wal reebuudhaaf maal gochuudhaaf wal eeggadhee Islaamummaan ani lallabu jira jedhee yaadu. Jaalalaan Islaamummaan addunyaa akka isheen dhaaltu waan barbaadeef. Garuu Islaamummaan haqa. Kana jechuu barbaadeenii. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.